السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا دعوتوتا في هردفتوت أوروميا فريدم ميديا دمبلي غنغما أمتارا كوبي كينا أدا كوبي إيد الفطري bara hijraa waggaa 1445 shanaffaa bara kanaatiin baga isiniin ga'ee baga geettan baga geenne isiniin jecha akkasuma hundi keessanuu kullu aamin wa intum bikhair. Guyyaa irraa akkuma argaa jirtan iida bara kanaa jamaa keenna ummata biyya Masrii magaalaa Kaayiroo jiran wajjin as istiidiyoo keenna damee Kaayirootti argamuudhaan haala bareedaa ta'een ka iideeffannu ta'a. hanga xumura sagantaa keennaatti nooliin turaa isiniin jecha qopheessee ka isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu nafaana jira hanga xumuraatti nu hordofa. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa irra deebuudhaan baga geessan baga geenne isiniin jecha guyyaan irraa guyyaa iidaati, guyyaa kabajamaa, guyyaa ulfaataa, guyyaa gammachuuti. Akkasuma ummata islaamaa addunyaarra jiran hunda isaanittinuu baga geessanii baga gammaddanii baga ramadaana bara kanaallee itti geessan kabara dhufuutillee rabbi isiniin haa ga'u jecha keessummoota dachaadhaan bitaa fi mirgaan na cinaatti argaman kanaa wajjiin wal bartanii iidiin maal fakkaataa iidii akkamiin dabarsuu akka qabanii fi ergaalee garagaraa ergaa bagittiin isin ga'ee akkasuma dhaamsa guyyaa irraa kanaa wal qabatee aalimman sheekkan akkasuma maanguddoon dargaggeessi hundi isaanii jamaan nu bira jiru kun sagantaa bareedaa ka waliin dabarsinu ta'a hanga xumuraatti nu hordofaa jechaa gamanumaan yeroo keenya gabaabsuudhaaf namoota keessummoota keenya isin barsiisaa deema. As na cinaatti ka argitan Ustaaz Sheek Eliyaas Hussein jedhamu akkasuma aalima guddaa fi as biyya Masrii magaalaa Kaayiroo jiranii nama barnoota diinii barsiisuu fi akkasuma masjidallee salaachisuudhaan beekamu imaama masjidallee nama turedha jechuudha. Akkasuma innillee Mu'aaz Sheek Kamaal yookaan Shee Mu'aaz Sheek Kamaal jedhamu as nu jidduutti guyyaa irraa iida iideeffachuuf argama. Isaanillee Shee Yusuf Hajji jedhamu. Shee Yusufis sheekha jabaa fi haafiza quraanaati. Akkasuma maanguddoon keenya as nu cinaatti argamanillee obbo Abdul Mubiin Abdurrahmaan yookaan abbaa hundee jedhamuun nama beekamu maanguddoo guddaa argitanii biyya kanatti hawaasa keessatti argamu. Buleessi keenya Mukarram Ahmadillee nu jidduutti argama. Gamanaan immoo as na cinaatti ka argitan ustaaza keenya Sheen Nibraas Aliyyi jedhamu. Isaanillee iida bara kanaa baga ittiin isin ga'e jechuun ka haala bareedaa ta'een ergaa bareedaa dabarfatan ta'a. Isaan immoo Shee Siraaj Shee Mahmud jedhamu. Isaanillee iida bara kanaa nu wajjin iideeffachuuf as nu biratti argamu. Isaanis Shee Yusuf Hajji jedhamu. Iida waliin iideeffachuuf nu cinaatti argamu. Obboleessi keenya innillee Jamaal Durrii jedhama. Iida bara kanaa baga ittiin isin gahee jechuudhaaf as istiidiyoo keenya damee Kaayirootti nu waliin argama. Baga geessanii baga geenne isiniin jecha jalqaba irratti osoo sagantaa keenya eegalle maanguddoon nu keessa jira akkuma aadaa Oromootti maanguddoo keenya wal bartanii akkuma isin barsiise eebban sagantaa keenya nuu banu gama isaanitti isin dabarsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Duraan dursee miidiyaa firiidamii har'a qopheessanii fuulduratti amma agartan kana ka qopheessanii bareechanii nama alimaallee manguddollee amanii waan kana irratti hojjetaa jiran galata guddaa qabanii miidiyaa firiidamii. Rabbi nu milkeessi. Yaa Rabbi nu milkeessi. Ramadaana kanarraa nama barakaa argatu yaa Rabbi nu taasisi. Ramadaana milkiidhaa yaa Rabbi nu taasisi. Ummata islaamaa hunda biyya addunyaa irratti jiru hunda isaa baga ittiin ga'ee jenna achuma keessatti yaa Rabbi warra milkaa'uun taasisi. Yaa Rabbi warra milkaa'uun taasisi. Yaa Rabbi warra milkaa'uun taasisi. Yaa Rabbiin dandeessaa yaa Rabbi rakkataa kenna yaa Rabbi dhayamaa kenna madoo kenna yaa Rabbi nu fayyisi. Ummata walloo bira yaa Rabbi nu dhaabbadhu. Ummata walloo bira yaa Rabbi nu dhaabbadhu.
أمة سرك اللي يا رب نور أبد أمة ولا قبر اللي يا رب نور أبد ورا كايرو جرو اللي يا رب نور أبد يا ربي بيتين رت بي نما أمة أباك أبو بيك أبو يا رب نتاسس وان جبات يلا نوها باسو وان فقات نوها ديسو ولي نوها قلچو جال نوها كن ورا جال الأول بيكو يا رب نتاسس رمضان كان رمضان بريدو يا رب نتاسس رمضان كان رمضان كيسا كلولا ملي كركة اللي ركو كيسا يتبو يا رب نتاسس نبي اللهم صل ulfaadhaa galatooma maanguddoo kennaa du'aa keessaniif ulfaadhaa isiniin jecha rabbi isinirraa haa jaalatu rabbi nu keessa isinaa tursiisu egaa sagantaa kennaa har'aa eegaluudhaa fi jalqabaa as ustaaza kenna Sheeliyaas irraa eegalla Sheeliyaas guyyaan har'aa kun maal qabatee dhufaa sadarkaa guyyaa har'aatirraa iidin baada iidii namni erga soomana baatii guyyaa 30 soomee har'a furee booda maal gochuu akka qabuu fi shari'aan islaamaa moo maal gorsiti ka jedhurraa ergaa gabaabaa kanuu godhan ta'a gama Sheeliyaasitti isin dabarsaa ustaaza baga nagaan dhuftanii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال در الدرسة بقربين إيدا الفطرة إسنجه بقربين صومنا نجهن صومنا عبادة سلا نرى إجمتو هنگا دندن نجسنة تنين ربين أسين نجه إسنجه أمة مسلمة كان دنيا كسجر وكان عالم رجلهن دان بقى إسنجه جتة كناف القبر التعيد نكون عين أصل ما ونفود أمي من الأعياد يعني ددبور راجعان عين لما تجرى عيد الفطر يمكن أضحى جد أمي جرى عين ديك اللين كأكا عيد جمعة كتربان ددبور جرى ددبور مال جد أمي عيد جد أمي يا أمي جد أم أصلا عيد نكون مال في جنان جمع تجرى أمة مسلمة صومنا توري ددبا توري عبادة كيست جباتها توري يومو عبادة سن umuree tinin irraa bahu gammachuu guddatu dhagama maalifi jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti gammachuudhaan odoo rabbiin sin dhibin odoo waan tokko tokko sirran gahin as gahuun kun ni'maa guddaa kan ammoo namni isarra gahe itti gammade jecha sun akkasii ciidii jechuun kun aslan gammachuu islaamati gammachuu jennu kana waa hedduudhaan ibsamuu danda'a tokkoffaa ciidi jechuun kan lubbuu nama tokkooti miti yookiin kan dhuunfatee miti maalifi namni tokko warra isaa maatii isaa abbaa isaa haadha isaa akkasumas firoota isaa wajjiniin gammaduu qaba akka irraa walitti dhufnee gammanne kanatti gammaduun maal jedhama ciidiin kanaan ibsama jecha san qofaa miti fuqaraa masaakina to'achuudhaan ciidiin ibsama jecha kan san daran immoo ibaadaa irraa bahan kana sooma الرابعان كان ثمران إسا يمكن مو بؤان إسا أكمل ترجم دام ستكتين أن ستي إسني دام بربادو هيرجع صوم كان صومني إبادة كان أقولني مال تجرا أكما بيك كمتي جاء رمضان كان كيسا شيطان متجبسين هدام شيطان متجبس هيرجع هدامه نمو إبادة تجرا قال كان دران جماعة من الرجل ولا إتدابي جمع تجرا هيرجع إبادة كان أقول تيمو رمضاني دبري جرا خيري كيس درايدود الحمد لله خير رمضان قفا كيس سميتي عبادا رمضان قفا كيس سميتي صلاة رمضان قفا كيس سميتي قيام رمضان قفا كيس سميتي رمضان كيس اتجابات رمضان بودس نجرا مالي في رمضان اصلا واني اني دركم قدامي بوان سامالي تقوى ما امور كما قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إبادة أن دلقك هنا مال الرأى أرقاد دي تقوى سميت تقوى سن الرأى وما ديك جدو نمو أفقافتو قب قاف أفقافت تيتنين وان سن أرقتي ربي كيف عرفتو قب مالف كان مالين بيكما وان دران الرجرتو سن الرأى رمضان كيسا بقاتا جرت الحمد لله هر رمضان بودا بكسن الديبت مو أكما وان سن ديستي جرتا قافا وان سن الرابقاتي ربين قسدابي احمد ربك واستقم أما اسمع البرباجي استقامة وان جنا مجرى قد أبتو
إبادة دران درتي كدابتو رمضان نسديمو رب رمضان أتشو مجرى رمضان دبري جرى وان فرتين خيري كيس دليدو الحمد لله دبري جرى ولكن عبادة يروم هندا مستمرة أتشو متورتي جيتشا مالي في أكو مجنتي تقوى غاف أرغتي فايدان تقوى سني سرت ملتو قبا مالي في فايدة قدا قبا تقوى جيتشون إنمتو هيكا إسا هيكا هدو كيسا فعل المأمورات وربنا تأججتوكو دلقو واجتناب إيه المنهيات وربنا الرسول أورجتوكو إيه الرا دوامو الرا هيرمو أكو رمضان كيس الرا أورجام تسن رمضان بودلي وانت أما نور رابر باتشيسو استقامة وانجل متوكجر ربي ورا قد أبتني فارس إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جل ربنا كان نبت سبحانه وتعالى استقامة نمو أن قدو ربين نمهم دافنرو نما مراس هدون أرجيتن رمضان كيسا مزيني قوتو جربك هندت الدنيا كيست أما عيد أبو دمو ريتني لالتن مزيني دران قوتو يوكاش كت الدب أجرا يوكين سفي مراس الدب أجرا مالي في ورون رمضان كيسا سنة سرقان هند الدنيا قرين إيسني مالي في بكت الدب أجرا نمتش دراني دمسون قد هيك كمه بكت الدب فتجرا ربنا كان سبحانه وتعالى محمد مال جري واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقين يجون كندو هنغسلا جسدك في روح الدباتتي إبادة هندابتو أشو مجرى هنافو أمتك إننا وان أندامو استقامة قد أبتشو إبادة أكم دريت قرآن رمضان كيس قراتسون قرآن سين مجرى قرآن قرأ دران قراتسون را قد أبتك كسم قرأو سنن أمالي رمضان كيس بايستي سلاسون أكسمت صلاتو عبادة جماعة رمضان كيسا سرت إيجاتي تنين صلاة سن أشو مجرى بعدين إيجاتي صلاة كنت أمسك كودي جما كانن ويا عيدا كان الرتي والجمتشيسو يجنة فروتك أباك هادك أبوليانك أمة مسلمة بكجرتي مساكنة جمتشيسنة أكاسي تدبرسون وان ويا عيدا نور إيجا مكيسا إساتوكو أكاسي الفاتح بجماعة ما شاء الله أستاذ كين شيليا سلفات داغلتوما إرجع بريدا فيد أم سبريدا نود آمني جراني ربنا أرجته استقامة إنسان نود آمن كنا نوها كنو نما أرجته ديني كنا جبه فتاة تفونو أتاسسو أكاسو مساجنتان كنا كوما اتفوفت تجرا أس جمانان هركك يا مرجات كانت جنات أرجتني مو أستاذ كين شين نمراز عليتي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دوران دوسي كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سنجة إن شاء الله. بقى ربين إيدو الخنان ربين نجيه مقام كوني براس عليتي. درون خيا قدنا هرجلتا نانو مشاراتي إدون قدنا بالي روبتي إن شاء الله إرجان جا نمني بيخان يو نودراسي عصوفت أجاني. شيء خن هاسون راجواب سني هاتو مو جويان كن جويا بريد أرا ربين بقى تنوجي بقى تنسينجي شوفوا متى سلامة على درهم دربي بقى تنجي إن شاء الله دبلتها مو جويا خن خيسة والله الحمد لله وبلين كان هدوتو جماعة آخرات ديمي لكوسان اللي خيسان بانو حتى سوما خن خيسة لنا مدو ديمي ربنا مو إيرانو هم بيسي أسينو أفراف إيران ديبني الحمد لله شكرنا اتيان سودان guyaan iidaa kuni guyyaa iida islaamaati guyyaa ummanni islaamaa keessatti hawara baafatu guyyaa ummanni islaamaa keessatti rakkataa fi gargaaru guyyaa ummanni islaamaa isa keessatti yataamaa abbaan qabne gargaaru guyyaa isa keessa ummanni islaamaa nama ijaan qabne qaamni yerudha gargaaru akkasumas ammas guyyaa isa keessa nama fi ollaa rakkataa gargaaru guyyaa isa keessa ammas rabbiilleen gabbaramuu qabu soomana dabde malee rabbiin keenya bakkuma jira akkuma duraanitti itti fufuu qabna malee irraa duuba deebuun nun fe'isu kana guyyaa kana keessa rakkataa gargaarree ofiillee
nama islaama kanaanuu wal ziyaarree wal zayyarree walii wajjin nyaanni dhugnee jiraachuun alaamaa keenyarraahi. Guyyaan kun guyyaa bareedaadha. Rabbiin ammas waggaa waggaa rabbitti nu haa deebisu. Inshallah cufa ummata islaamaa baga itti isin geenne isin jaa especially warroota keenya family biyya keenya jirtan obboleeyyan kiyyaa fi itti aansee saahiboota kiyya bakka itti wajji barannee baga rabbiin ittiin isin geesse isaanin jaa. Cufuma keenya rabbiin baga itti nu gee. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee ulfaadha galatooma jechaani ustaaza keenna Sheek Miraasiin hedduu galatooma ergaa bareeda nu dabarsanii. Sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira. Baga itti geessanii baga geenne guyyaan guyyaa gammachuu guyyaa jaalalaa guyyaa bareedaa nuuf haa ta'u hunda kennaafu. Mee sagantaa keenya har'aatiin gama ustaaza keenya Sheek Yuusufitti isin dabarsa. Sheek Yuusufoo guyyaa har'aa kana akkamitti ibsanii Iidin Arafaatii fi Iidin Adahaa garaagarummaa isaan jidduu jiru ustaazni reefillee kaasanii hawaasni keenya baay'een yeroo Ramadaanaa baatii guyyaa 30 soomee ganama kana ni fura. Yeroo Arafaa immoo namoonni baay'een soomanaan bahu. Garaagarummaan isaa maali? Sadaqaan har'aatiif sadaqaan guyyaa sanii yoo garaagarummaan isiin qabdu maali? Akkasuma waa'ee fixrii irrallee yaadachiisa gabaabaa beekamaadha. Hayyoonni baay'een kallattii garaagaraatiin miidiyaalee hawaasatii irratti qoqqoodamaa ibsamaa ture. Haa ta'u malee ammallee yaadachiisni isaan kennan yoo jiraate yaada gabaabaa keessaa banii Sheek Yuusuf baga nagaan dhuftanii baga isiniin ga'e. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل آم وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. هندي كيسنو باق اتنجيتني باق ربين وقاقود اتنجي حقيقة أكما أستاذنا في علماء كذا كذا كانتي غيان راكون غيا جمعتوتي غيان جمعتو ماني أسكت مسكينة جمعدا مسكين كدورا وان كامل غيا را ما كان من نساء غوتمي زكاة فيت إيران كان جمعدا كنافو جمعتو هاي دو أسكت مسكينة زيارة ما ركعت زيارة ما يوم زيارة ما كناف غيان را جمعتو غدا كبيتشودا غيا أكما نامني ji'a kana guutuu ifaajee soomanii qiyaama halkan dhaabbatee guyyaadha kana hoo rabbi isaa galata galchee ni'imaa kana jechuudha. Ni'imaan kun maali? Rabbiin fayyaa isinii kennee rabbiin fayyaa nuu kennee ji'a guutuu dhaabbattee soomantee kun ga'uun ni'imaa rabbiiti. Rabbiin kanatti maal barbaada immoo shukrii barbaada jechuudha. Alhamdulillah jechuudha. Maaliif ni'imaa rabbii kennaa adoo rakkoofnee itti bahuu hin dandeenyu jechuudha. Wa in ta'uddu ni'imata Allahi laa tuhsuuhaa. نعم ربي كنا دولكم نتبعون دندينو سان كيسا فيانو كني نجانو كني ربي سبحانه وتعالى صوم إيدا كنا نقولو كنو نعمة قدادا كنا وجين إيدا جون إيدا فكري كنا قون مو نعمة قدادا هدو كنا أكو بليس كنا شيني براسي نتي كم من الناس هدو نماتو دو كفاياك أو كنو بلا ديمي دكي أسرع ميكام تجيرا هدو نماتو دو فاياك أبو رمضان كان كيس أمي الغالة قال جيرا كنون دارت ماتو راكتا كربين إيدا كان نوغاي الحمد لله رب العالمين يجونو راكي جواب لين كيا أكثر تتأن سودان زكاة الفطر زكاة الفطر كان إرجام رب عليه الصلاة والسلام كرام عارف نوغان أكما نم تكويو دنيا زكاة المال لجي نم تجيرا زكاة أبيني تكويو اتنما جيك أبيني نمر تقولي زكاة الرابع فتسان أكما سان رمضان تكون مر في رمضان ربي هيك أتجي ليه إلا ما نمترت إرجام ربي عليه الصلاة والسلام ربي درك أما قول يجورا أكما سان ساعة من بورين كما دراتاته قلب راتاته أكنيات بلد بياتي يجورا يوبي تكو نياتا أمدي نياتا نياتو بيت الراباسن يوبي تكو روزا باسو روزا الراباسن يجورا كنو مالي فايدان إسا إرغام ربي عليه الصلاة والسلام يعني درومسا ديبسا يولين أكان من نماتي رنزوري أك إسان لغو ياسن قلبي إساني قمد أك وري هي يسافي دريس لغو ياسا والكتاو زكاة كان فقراء كنا نرجع مع رب عليه الصلاة والسلام نبرتين يجودا كنوا فديلا قدادا نعمة إسلام مع ربنا تنطول يكون اللي يجودا أكوسن مال الدنجرين عيد الفطر في عيد الأضحى كأي كيرتي
عيد الفطر رت إرجع رب عليه الصلاة والسلام كانوا بريزاني إسانو بريزاني نامني جا قوتو سومانا بيمره جزء وكانوا ما تسرى بيجنا تيميرا حبة سديو كان تكا أما سي فطره بهاي جودا كوني سنة إرجع رب عليه الصلاة والسلام كرانو قداني قويا عيد الأضحى هو وانت جيرو سومانا بهانيتين udhiya rabbiin karaa godhe san irratti isirratti faxaran jechuudha addaan jireenyi kanuma kun hundunumoo ni'ima rabbiin tola islaamummaa rabbiin irratti oole warra waggaa hedduu irra deddeebi'ee waggaa hedduu iida kana rabbiin haa taasisu musliimtoota bakka hunda jirantu hiriyoota keenya ka waliin baranne olumaata keenya kanu barsiisee sadarkaa kana nu gahillee baga ittiin geetanii baga olumaa ittiin geenne isiniin jecha akkasuma ka Oromiyaa Firiidamii illeen hawaasa islaamaa affeeranii olumaa ababbareedaa kan nu keessa jiru kan affeeranii ol baasanii mul'isanii akkanatti nu affeeruu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa umrii dheeraadhaa kun immoo waan ta'uu qabullee gana boodallee waan ta'u ammallee waan ta'e ganallee waan ta'uu qabu dhuguma miidiyaa jechuun ka hawaasa kan hundasaatuyyuu mul'isee ay baasee iida isaa wajjin dheereffate kana galatoomaa isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira guyyaan iidaa idil fixrii guyyaa gammachuuti akkasuma keessummoonni keenyallee haala bareedaa ta'een gammachuudhaan iideeffachaa jira mee sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira gama sheeka keenya Sheekh Siraajitti isin dabarsa Sheekh Siraaj baga isiniin gahee ergaan isin hawaasaaf qabdan namoota baga ittiin isin gahee jettaniin baga nullee itti gahee isinillee baga ittiin isin gahee jecha wanni nu dabarsinu obboleeyyan keenya dabarsanii jiranii sheekoleen keenya dabarsanii jiranii ammallee ammootu warri sila haasaa beeku martuu dabarsee jira wanni nu ammootu amma haasofnu iida kun inni barakaati iida guddaadha iida namni marti keessatti gartanii mul'atu iida namni martuu mul'atu jechuun amma nu kun as teennee isin arguun keenyayyuu mul'inna amma sammootu isaan amma gartee asitti walitti nu qabe miidiyaan kunis gartanii miidiyaa guddaa ta'urraa walitti qabuun kunuyyuu gartanii galata isaati jenna alhamdulillahi rabbil alamin jenna sirratti baga ittiin isin gahee muslima keenya kulli isaatu ka biyyallee ka asillee ka waliin jirrullee kulli keessanuu baga itti isin gahee jenna itti aansuun ammootu obboleeyyan keenya ka amma as jirullee ka biyya jirullee warra sheekolee keenya gartanii warra nu barsiisee warra asiin nu gahee jedhellee gartanii warra irraa barannellee warra irraa baratee amma dabarsaa diinii jiru kunillee baga ittiin isin gahee isin jenna asuma irratti dhaaba jechuu barbaadeetti. egaa itti aansuudhaan ergaa baga ittiin isin gahee namni dabarsu keessummaa keenya har'aa ta'ee as nu biratti ka argamu Sheekh Yusuf Hajjiiti. Sheekh Yusuf Hajjii hawaasni keenya Kaayiroo keessattuu jamaan markazan Nuur hedduminaan abbaa saaraa jechuun beekamu namni kun kaadima masgidaati nama argitee akkaan naamusa gaarii qabuu fi barsiisaa fi barataadha kana biratti kanaaf guyyaa irraa iida bara kanaa akkamiin akka dabarsan keessattuu salaata taraawii irraa kaasee ji'a kana guutuu waa baay'ee hawaasa wajji dabarsa waan ta'eef mudannoo fi muuxannoo ramadaana kana keessa isaan mudate yoo jiraate mee gama isaanitti isin dabarsaa isaanii wajji ol bara. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duraan dursoo qopheessitoota Oromiyaa Firiidam sagantaa kana qopheessitanii nu affeertanii jechuuf galatooma ulfaadhaa jechuu barbaadeeti bagatti isiniin gahee isaanin jedha warra nu bira jiruu fi kan nu bira hin jirrellee jechuudha qopheessitoota warra miidiyaa kanarra dalagu jecha inshaallah gamanumaan immoo gama dhaamsa isaan achi jedhanitti jechuudha wallahi tasheekummaa suni isiin inshaallah rabbi nama san nu haa taasisu ima hawwina bakka san illee geenne abba masaarati jechuu barbaadeeti akkasii inshaallah wanni sagantaa soomana keessatti wanti mudannollee wanni na mudatellee hin jiru alhamdulillahi rabbil alamin salaatallee akkuma beekamutti jechuudha markazumas salaata baane
alhamdulillah rabbi nurra haa qeebalu rabbi nurra haa jaalatu jecha inshaallah fudhataatuma jirra kennuun jalqabne jechuu barbaadeeti inshaallah nama immoo fudhatee ka fudhate kan ammoo nama qoodu rabbiin nu haa taasisu san du'aa'ii nu godha jechuu barbaadeeti inshaallah gamanumaan inshaallah ni gabaabsa wanni jechuu barbaade muslimtoota addunyaarra jiran hunda isaaniitu baga itti isiniin gahe jecha maqaan kiyya Yuusuf Hajjiiti bakkeen dhaloonni kiyya ganda Ataabaa Doyyoo Goraa aanaa Roobee Diidaadha akkas inshaallah kanaaf immoo warra kiyyallee abbaa kiyyallee haadha kiyyallee obboleeyyan kiyya saahibban kiyya kulli isaaniitu baga itti isiniin gahe jechuu barbaadeeti inshaallah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheekh Yusuf sheekan yeroo baay'ee waan gad of qabaniif hin beeku. Akkuma duratti jedhe kaadima ofii kana rabbii ol qabaaf malaa isaan gad of qabani. Ani ka beeku barsiisatti beeka. Evidensi ragaallee barbaachisaa ta'e mucaan kiyyaayyuu isaan bira barata. Waa waakkataniif hin beeku. Sanama sheekanii fi jamaa as jiru kanaa wajjin ragaa walitti hin baanu. Hundaafuu isin rabbiin ammallee akkuma isin gad of qabdan rabbiin immoo isin haa qabu sadarkaa keessa rabbi isin haa dabalu ulfaadhaa galatooma rabbi umrii isin haa dheeressu jedha. Itti aansuudhaan sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Obboleessi keenya as nu cinaatti kan argamu Sheekh Mu'aaz Sheekh Kamal. Sheekh Mu'aaz Sheekh Kamal keessummaa keenya irraa Oromiyaa Freedom Media ta'ee nu biratti argama. Mee Mu'aaz ergaan inni dharra hawaasa Oromootii fi hawaasa Islaamaa addunyaarra jiru hundaaf dabarsu maali? Keessattuu haala yerootti wal qabatee yeroo ammaa kana uummanni Islaamaa sadarkaa akkamiirra jira? Shabaabni yoo haala kamiin dabarsaa jira? Ka jedhu ergaalee inni dhaamuu dabarsuu barbaadu carraa isaaf kennaa gama isaatti isin dabarsaa. Mu'aaz baga nagaan dhufe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasheekummaa tananirra hin beekne alhamdulillah rabbi kaa ittiin nu naagayu duraan dursee alhamdulillah jechuun barbaada hundi kenna asiin nu gayu kennaafu guyyaa kan argu kennaafu nama baay'eetu guyyaa kanan argini alhamdulillah ka rabbiin guyyaa kanan nu gaye itti aansuudhaan baga rabbiin iida kanan nu gaye jechuu barbaada guutuu cufa muslimaa addunyaa irra jiranii rabbi waggaa waggaatti nu haa deebisu jechuun barbaada. Kamilkii kabarkaanu faataasisu. Sheekanii fi aalimman gurguddaa as jira wanni beekuu qabdanii hin sodaatina amma yeroo sheekan gurguddaan hin jirre kana beeytanii sheekoleen abbaan saaraa mumkin isaan yeroo kaanu akkanumatti didanii garuu immoo Sheekh Mu'aaz yeroo sheekoleen as jiran kun hin jirre sheeka malee nawwaaminaan nun jedhaa ture asumaan quba qabaadha. Abbaan isaaniillee aalima guddaadha Sheekh Kamaaliin hin beeytanii keessattuu jamaan muslimtoota dheeraa hundi keessanni beeytanii nama jabaa fi abbaa hawaasaati rabbi umrii isaanii nu haa dheeressu ilma aalima guddaati jechuudha malaa sanumaaf akka bakka isaanii ga'u jedhee waakkataa jira rabbi sheeka si haa godhu tanuma caala akkasii sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira obboleessi keenya Jamaal Durillee as nu bira nu wajjin iideeffachuu irratti argama. Jamaalis ergaa gabaabaa bagittiin isin gahee nama jedhu yoo qabaate gama isaatti isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee kabajamtoota fi jaalatamtoota Oromiyaa Freedom asitti nu affeeruu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan baga Iidal Fitriin isin ga'ee baga nulleen ga'ee isiniin jedha. Asumaan firoottan keenya fi argitanii muslima alaa fi keessa jiru hundaan baga isiniin ga'ee jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessi keenya Jamaal ulfaadhu galatoomi. Akkasuma keessummaan keenya har'aa nama ajaa'ibaa hawaasni keenya baay'een beeytan. Obboleessa keenya Mukarram Ahmad. As alhamdulillahi rabbiin argitanii nama ofii jaalatu ni fattana. Mukarram yeroo dheeraa haala ulfaataa keessa ture. Bara kana ammoo rabbiin argitee aafiyaa isaa kennee fi haala bareedaa kanaan nu wajjin iideeffachuu irratti argama. Mee Mukarram illee ergaa inni hawaasaa qabu dhaamsa inni illee qabu waan inni jedhu walumaan dhageenya gama isaatti isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin soomana keenya nurraa haa qeebalu.
itti aansee Oromiyaa Freedom Media baay'ee galatooma. Baay'ee ramadaana keessallee ramadaana durallee baay'ee nu waliin dhaabbatu turani. Rabbiin isinirraa haa jaalatu, rabbiin soomana keenna nurraa haa qeebalu. Kullu aamu wa antum bikhayr. Isin hunda keessanuu warroota biyya jirtanii fi biyya ormaa jirtan hunda keessanuu kabaranaallee kabara dhufuulee rabbiin isin haa ga'u. Alhamdulillah rabbil alamin. Galatooma. Maashaallah ulfaadhu galatoomii obboleessa keenna rabbi ammallee aafiyaa kee guutuu si haa kennu, rabbi fayyaa si haa kennu. Ayyee daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Sagantaa keenya goolabuudhaaf amma gara xumuraarra geennee jirra. Mee gama ustaaza keenya Sheeliyaasitti isin deebisa. Sheeliyaas sagantaa guyyaa irraatii fi haala ammaas ture kanarraa wanti hafe jedhanii fi dhaamsi isaan qaban akkasuma daawwattoota Oromiyaa Freedom Media warra nu daawwataa jiraniifis ergaan isaan qaban gabaabumatti gama isaanitti isin deebisee sagantaa keenya gara goolabaa deemna. Galatooma. Qophiin har'aa kun qophii baay'ee bareedaa fi namatti tolu. Baay'ee namatti tola. Maaliif jennaan akkatti uummanni muslimaa wal gahuun keessattuu biyya ambaa keessatti akkatti waliin taa'eetiin iida dabarfatuun gammachuu fi ibsatuun baay'ee waan namatti toluu fi waan ammallee irratti rabbiin faarfatu qaban keessaa isa tokko. Akkasumas warri Oromiyaa Freedom waan kanarratti hojjettan baay'ee hojiin keessan nama boonsaa namatti tola. Ulfaadha kabajama bakka gahaa guddadha isiniin jenna. Akkasumas keessummoonni keenya akkasitti doorii kan akkanatti babbareechitan kunillee ulfaadha kabajamaa isiniin jenna. Dooriin tun isiniin akkana bareedde ni'imaan as keessa akkas fuuldura guute kunillee isaanin bareede miidiyaa kana. Miidiyaan kun bu'aa baay'ee qaba. Miidiyaan waa lama qaba. Nama haala gaariin itti fayyadame akkaataa silaa barbaadame itti fayyadame bu'aa akka haganan jedhame tokko qaba. Khayri akkana waan amma alimman keenya sheekan keenya nu himan kun ummata keenyatti geessa. Kana keessa ummanni namni tokko irraa fayyadame bu'aa guddaa jecha. Maaliifi ergaa khayritti as keessa jira, ergaa babbareedaa as keessa jira. Kayyoo namni tokko irraa fayyadame kama qaala nabi sallallahu alaihi wasallam jecha takkatti nama tokko irraa baatu yoo gurra nama tokko seentee saba saniin irraa fayyadamee ittiin kedhu taate waa hundarra caalti jedhan. Tole mumkin nama tokko qajeelchuu dandeetti kalimaa yookiin jechi nama tokko asarra dubbate kanarraa baate tun nama tokko waan kana daawwate yookiin dhageeffate fayyaduu dandeetti. Annabi sallallahu alaihi wasallam maal jedhe Mucaadin gara Yamanitti erge لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم جانين جت جت كان دعواتي يام كان نمتك ربين سينك أيلتو خير لك من حمر النعم نمتك جت خير جت إسايوك أجيله سبب سن النعم سينك أجيلتو خير لك من حمر النعم جان أما أمتك إن جويا راجع ما تشوف كان إبسط كان كيسا كلمات كاسيباته أمتك تقيوف نما تقيوف جد وان خير ده كان كوبيسو كناف والفادا كبجما دجاجة بلدا سنين جزاك الله خيرا. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media qophiin Eid al-Fitrii bara hijiraa waggaa 1445 baranaa sababeeffachuudhaan as istiidiyoo keenya damee Kaayirootirraa Oromiyaa Freedom Mediaan dhiyeessee dabarsaa ture asirratti goolabama. Nu waliin turuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo marjamaaltu nafaana ture nagaan nu tura. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده لا إله إلا الله دنيا كراك يريك سات الدجال لا قتلت مسكين صدقة تمن رب الدنيا دنيا حلال رب إن دشة دنيا مسكين رب الدنيا